Maalidha kun? Fincaana halluu hin qabne. Yeroo hundumaa akkana ni bitu na eega. Yeroo hunda gadi ba'ee yommuu deebi'u fincaanuma kana laala. Anis hin bitu gadi ba'ee tana nan dhuga malee. Anis bishaan bitee firiijii kana keessa hin kaa'u miti. Yeroo hundumaa akkam bishaan bitee dhufu na eega. Namni tokkoyyuu fincaana halluu hin qabne kana akkana jalaan tuqne lafa jimaataa piraaktisii qaba. Namni tokkoyyuu fincaana halluu hin qabne kana akkana jalaan tuqne lafa jimaataa piraaktisii qaba. Sinan akeekkachiisa. Inni kun fincaan kan halluu hin qabnedha. Nam tokkichi hin tuqinaa. Nobody should. Nam tokkichi hin tuqinaa. Lafa jimaataa piraaktisii qaba. Nam tokkichi fincaan koo isa qalama hin qabne kana na jalaan tuqina. Guyyaa ittaanu. Denisen ammas bishaan bitee akkan firiijii kana keessa kaa'u na eegaa jira. Yaada bakka namni waan nyaatamu kaa'u immoo fincaan qalama hin qabne jedhee as keessa kaa'u isaa kanatu baay'ee nama ajaa'iba. Saayintistii akkamiitiin? Inni saayintistii addunyaa kanaati. Nuyi siif hin duunu. Inni batin ammas deebitee dhuftee fincaanuma kana laaltaati. Rakkoon amma haala ba'ee tanan bishaan dhugaa. Eenyu? Haay Kibroon. Hey, juusii wayiin siif fidee dhufe. Baay'ee gaariidha. Mee itti si gargaarsu qabda? Dhiifama gara kushiinaa seenitoo waan itti gargaarsitu wayii barbaade. Bilbila kanan kaasammoo ani. Isa kana firiijii keessaa fuute? Dhangala'oon as keessa jiru sun eessa dhaqe? As keessatti hanga dinaqe. Inside the sink. Inni bishaan miti fincaani. Hey. Fincaani eeyyee. Inni fincaan qalama hin qabne kan Denisaniiti. Piraaktiisiidhaaf barbaade immoo inni. Ani hin barre bishaan natti fakkaate. Naa dhumateera jechuudha. Bakka buusuu dandeenya. Akkamitti? Inni mee halluu hin qabu? Akkamitti fincaan halluu hin qabne argachuu dandeenya? Yoon bishaan baay'ee dhuge fincaan halluu hin qabne argachuu dandeenya. Ta'u yeroo xiqqoon booda Kebroon Denisen akkam baga nagaan dhufte. Baga nagaan ooltu. Baruu danda'a. Baruu hin danda'u. Fincaanii kunis halluu hin qabu sunis halluu hin qabu. Kebroon. Dhufaan jira. Namni wayii fincaan kanatti soogidda wayii naqee. Soogidda keessa jiramu. Soogidda jedha. Namni firiijii kana bana jira. Mee inni fincaani? Nan beeka. Fincaaniin as keessa kaa'ee soogidda hin jedhu. Fincaanni dhamdhamtamu piraaktisii keenya keessatti beektamti. Ishiin dogongoraan fincaan as keessa jiru sana as keessaa baastee gadi naqe. Achumarraan fincaan ishiitiin bakka buusnee achi keessa goone. Achi keessa kan jiru fincaan ishiitiin kan bakka bu'edha. Kanatti jechaa jirtu kun amma fincaan keeti jechuudha. Rakkoo jira moo maali?
Fincaan kun jaalanne jechuudha moo maali? Jaalala jaartii.